Training Academy nagaa keessanii akkuma beekamu afaan Oromoodhaan barnoota Global Trends akkasumas immoo barnoota lammummaa fi amala gaarii hojjechuu jalqabuun kiyya ni yaadatama. Har'as boqonnaa 3 barnoota lammaffaasaa qabadhee dhufeera. Kanaaf akka ana wajjin taatan akka na hordoftan kabajaan isin gaafachaa. Haaraa warra chaanalii kanaaf taatanii jirtan like gochuudhaan subscribe gochuudhaan akkasumas miseensa taatanii warri immoo dursa miseensa taatanii jirtan viidiyoo kana yeroo ilaaluu jalqabdan like, share, comment gochuudhaan akka hiriyoota keessan biraan geessan akkasumas immoo notification batanii tuquudhaan yeroo viidiyoo haaraan upload ta'anii Academy irratti notification akka argattan isaaniin immoo akka access gootaniif isin qaabsisa. Dabalataan social media linkota asirra jiran kanatti fayyadamuu dandeessu. Isaan kana fayyadamtan informationii gara chaanalii kanatti fudhatu hordofuu dandeessu. Kana jecha kallattiidhumaan gara barnoota guyyaa har'aattan darba jechuudha. Egaa yeroo darbee waa'ee hiikaa siyaasa dinagdee addunyaa fi maalummaa isaa ilaallee turre. Achi keessatti siyaasa dinagdeen addunyaa waa'ee maalii akka qo'atu akkamittis immoo dinagdeen siyaasa irratti siyaasni immoo dinagdee irratti dhiibbaa akka gaggeessuu fi walirratti akka isaan hundaa'an ilaallee turre. Har'a immoo waa'ee tiyoorota siyaasa dinagdee addunyaa kanaa ilaalla jechuudha. Tiyooronni yaada kana bal'isanii hubannaa gahaa uumuudhaaf qorannoof qo'annoo namoota baay'ee irratti hundaa'anii kallattii garaagaraan keessumaa siyaasa addunyaa keessatti hariiroo walitti dhufeenya addunyaa keessatti tiyoorota jajjaboo ta'an ilaalla. Egaa tiyooronni yookaan perspektiivonni siyaasa dinagdee addunyaa warri doominant ta'an, warri ijoo ta'an, warri beekaman economic liberalism, mercantilism, structuralism fi kanneen birooti jechuudha. Isaan kanas keessatti ilaaluu deemna. Egaa isaan kun hundi isaanii armaan olitti warri caqafne kuni xiyyeeffannoon isaanii hariiroo aktoroota taatotaa fi dhaabbatoota siyaasa dinagdee addunyaa kana keessatti gahee taphatan gidduu jiru irratti kan xiyyeeffatan jechuudha. Isa kana bal'isuudhaan yaada gahaa uumuudhaan akka hubannaan nama jabaatu kan godhani akkasumas immoo siyaasa dinagdeen addunyaa kallattii argumentii tiyoorota kanarraan ka'een akka isaan qajeelfaman akka isaan bu'a qabeessa ta'aniif filannoo garaagaraa choizii garaagaraa kennu jechuudha. Isaan kun seenaa siyaasa dinagdee addunyaa keessatti adeemsa isaanii ilaaluun ni danda'ama. Ilaalcha isaanii keessumaa egaa akka kanaan dura ibsinee turre keessatti state yookaan mootummaan government inni jennu kuni dinagdee keessatti gahee taphatu qaba. Dinagdeenis immoo murtoo mootummaan murteessu murtoo steetii murteessu irratti dhiibbaa gaggeessu qaba. Isaan kun hariiroon isaan kana gidduu jiru market force fi economic force fi political force gidduu jiru kun akkamittiin mijeeffama isa jedhu irratti kan xiyyeeffatan waan ta'eef isaan kana bal'inaan ilaalla. Attentively akkana hordoftan fedha akka isin xiyyeeffannoo guddaa itti kennitaniin fedha. Keessumaa ijoolleen afaan Oromootiin hubannaa gadi fageenya qabaachuu barbaadanii akka isin gadi fageenyaan hordoftan akka isin barbaada jechuudha. Tiyooriin jalqabaa kan nuti ilaallu amma mercantilism tiyoorii jedhamu yookaan economic nationalism isa jedhamu kana jechuudha. Mercantilismiin kuni economic nationalism jedhamuudhaan beekama maqaa biraa. Economic nationalism isa jedhu kanaan beekama. Egaa uumamni isaa originiin isaa ka'umsi isaa kan inni traced ta'uu namicha Frederick List jedhamu bara 1789 hanga 1846 akka lakkoofsa Awurooppaatti barreeffama isaa irratti kan hundaa'u jechuudha. Namtichi kun intervaalii kana keessa jiraataa nama ture. Mercantilismii kana irratti barreeffama jajjaboo qo'annoo jajjaboo nama hojjetaa
jechuudha. Kanaaf isa kanatu akka ka'umsaatti oriijiniin ka'umsi tiyoorii kanaa achirraa ka'eetu kan ilaalamu jechuudha. Egaa tiyooriin kun merkaantaalizimii inni jennu kuni kan inni walitti dhiyeenya qabu political philosophy realizimii wajjiniin egaa boqonnaa tokko keessatti waa'ee tiyoorii international relationii ilaalleerra. Achi keessatti argitanitti yoo ta'e realizimiin argumentii mataa isaa qaba. Innis maal jedhaa addunyaan kun anaarkikiidha. Qaamni giddu galeessa ta'ee bulchu hin jiru. Seerri hin jiru. Oordariin hin jiru. Sirni hin jiru waan ta'eef addunyaa kana qaamni bulchu waan hin jiraanneef addunyaan kun anaarkikiidha. Kanaafuu biyyi kamiyyuu aaktariin kamiyyuu hamma isaa danda'ametti maal ta'uu qaba? Powerful ta'uu qaba jedha. Kompitiishinii waan jiruufi kompitiishinii sana keessatti immoo powerful kan ta'e qofa survive gochuu danda'a jedha. Inni powerful ta'e sun immoo warra powerless weak ta'an kana to'atee waan barbaadu gochuu hin danda'a. Kanaafuu powerful ta'uun murteessaadha waan jedhu. Kana wajjin wal qabata jechuudha. Realizimiin xiyyeeffannoon isaa maal jedhaa? Egaa merkaantaalizimiin kun maal jedhaa? Realizimii walitti hidhata qaba yookaan walitti dhiyaata jenneerra. Maal jedhaa? Biyyi tokko jedha yookaan mootummaan biyya bulchuu yookaan biyyi tokko maal gochuu qabdi? Aangoo fi qabeenya kuufachuu qabdi, ijaarrachuu qabdi, akkumuleet godhuu qabdi. Sanaan immoo hawaasa biyyattii keessa jiran fiizikaal harmiirraa, weerararraa, qaama isaan miidhuu dhufurraa ittisuu hin dandeessidha. Kanaafuu paawer, economic paawerii ta'uu danda'a, political paawerii ta'uu danda'a. Isaan kana maal gochuu qaba? Akkumuleet gochuu qaba. Amma economic power determines political power. Aangoon diinagdee biyya tokkoo aangoo siyaasaa biyya tokkoo ni murteessa. Aangoon diinagdee akkamittiin aangoon diinagdee biyya tokkoo aangoo siyaasaa biyya tokkoo murteessa jennee yoo ilaalle diinagdee gahaan yoo jiraate miilitarii gahaa ijaaruun ni danda'ama. Meeshaalee waraanaa jajjaboo sophisticated ta'an oomishuun ni danda'ama. Bituun ni danda'ama. Qo'annoo garaa garaa gaggeessuudhaanis immoo waan haaraa uumuun ni danda'ama. Ikoonomiidhaan ala garuu wanti kun ta'uu hin danda'u. Kanaafuu biyyi miilitarii strong ta'e qabdu immoo ni sodaatamti. Aangoo siyaasaa strong ta'e qabdi jechuudha. Kanaaf hawaasa biyyattii keessa jiru, uummata biyyattii keessa jiru rakkoo jirurraa oolchuudhaaf jecha miidhaa isaanirraa dhufu jalaa oolchuudhaaf jecha biyyi tokko qabeenyaa fi akkasumas immoo aangoo accumulate gochuu qabdi. Gabaabaadhumatti aangoo qabeessa ta'uu qabdi. Isa jedhu kana lafa kaa'a jechuudha. Kanaafuu kana gochuudhaaf immoo kan argachuudhaaf immoo isteetiin yookaan mootummaan ciminaa fi akkasumas immoo karaa jabina qabuun ikoonomii biyyattii keessa seenee sirreessuu qaba jedha. Daldala biyya keessaa fi daldala biyya alaallee keessa seenee mijeessuu qaba. Aaktarii ta'uu qaba. Strongly keessa seenuu qaba jedha. Gabaan daldalli ikoonomiin harka mootummaa keessa jiraachuu qaba. Investmentii keessa seenuu qaba. Faayinaansii keessa seenuu qaba. Seera baasuu qofa osoo hin taane innumti mataansaa waan kana hojiirra oolchuu qabaa jedhee lafa kaa'a jechuudha. Kanaafuu egaa merkaantaalizimiin kun maal jedhaa? Mootummaan ikoonomii keessaa sirriitti gadi fageenyaan keessa seenuu qaba jedha. Yoo isa ta'e malee paaworii accumulate gochuu hin danda'u. Yoo isa ta'e malee weelzii accumulate gochuu hin danda'u. Mootummaan yoo ikoonomii keessa seene malee hin ta'u jedha. Kanaafuu naashinaalaayizii gochuu qaba. Naashinaalaayizii gochuu qaba. Biyyoolessaa, harka biyyoolessaa, harka mootummaa keessa galchuun dirqamadha jedha. Kanaafuu akkaataa kamiin immoo keessa seenuu danda'a? Akkaataa kamiin immoo gahee kana taphachuu danda'a isa jedhuuf immoo tokko istiraateejota indastirii keessatti develop gochuu qaba jedha. Istiraateejota indastirii keessatti karaa ittiin seenu develop gochuu qaba mootummaan jedha. Innis tokko seera taaksii, poolisii taaksii baasuudhaan, poolisii gibiraa baasuudhaan, sabsidaayizeeshinii kennuudhaan, deeggaruudhaan, indastirii deeggaruudhaan, maallaqaan
deeggaruudhaan kafaltii gargaaruudhaan diggomaa gochuudhaan jechuudha. Seera baankii kennuu fi regulate gochuudhaan to'achuudhaan labor control humna namaa ta'uu danda'a. Control gochuudhaan interest rate management dhala namni gaa maallaqa yookaan kaa'atu mana baankii keessa dhala dhaluufii qaba. Kanaafuu dhala seera dhalaa management gochuu reetii dhalaa yookaan namni tokko maallaqa baankii keessa yoo kaa'ate akkaataa inni ittiin dhaluu fi parsantii inni ittiin dhalu sana manage gochuudhaan mootummaan ikoonomii keessa seenuu qaba jedhama. Kanaafuu kana qofa osoo hin taane jedhu warri meerkaantaalistootaa kuni biyyi yookaan mootummaan jedhama. Gabaa keessatti ikoonomii keessatti disipiliinarii roolii gabaa tasgabbeessuu, ikoonomii tasgabbeessuu akkasumas immoo dorgommii gahaa ta'e. Dorgommii gabaa keessatti qaamonni kaampaniiwwan private sectoroonni yoo gabaa keessa seenan dorgommiin gahaan ta'e akka jiraatuuf akkasumas immoo gabaa ikoonomii tasgabbeessuudhaaf keessatti gahee guddaa qaba jedha. Kanaafuu mootummaan keessa seenuun isa barbaachisaa jedha. Sababii kanaaf adeemsa akkasii fi filosoofii akkasii waan hordofuuf meerkaantaalizimiin developmental state approach jedhama. Developmental state yookaan mootummaa misoomaa isa jennu kana jechuudha. Biyyi keenya illee bara FDRE governmentii bara yaadii jedhamu sana developmental state approach hordofaa turte. Mootummaa misoomaa limaataawwi mangistii jedhanii odeessaa turanii jechuudha. It is intended to promote national economic self-sufficiency. Amma meerkaantaalizimii keessatti pirinsipiliin ittiin wanni kun gaggeeffamu economic self-sufficiency sadarkaa biyyaatti yookaan economii of danda'e sadarkaa biyyaatti ijaaruudha. Economii uummata biyyattii gahaa ta'e of danda'e. Uummati sun jireenya gaarii akka jiraatu, quality life akka jiraatu, economii gochuu danda'u sana ijaaruu yookaan dhaabuudhaaf, hundeessuudhaaf filosofii tiyoorii fayyadamamudha. Meerkaantaalizimiin jedha. Gabaabumatti meerkaantaalizimiin kana ijoonsaa jechuudha. Dadhabina mataasaa isinumtuu ilaaluu dandeessanii maateriyaalicha yoo dubbistanii diiteelii hubachuu ni dandeessan. Inni lammaffaan immoo liberaalizimiidha. Liberaalizimiin filosofii kaapitaalizimii irraa dhufe. Egaa keessumaa waraana addunyaa lammaffaan booda addunyaan kompitiishinii Eastern Blockii fi Western Blockii bahaa fi dhiyaa gidduutti gaggeeffamaa ture irratti falaasama akkasumas immoo aayidooloojii kaapitaalizimii fi aayidooloojii sooshaalizimiitiin akkasaan wal kompiit gochaa turan beekama. Kaapitaalizimiin egaa dhumarratti bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Raashiyaan Sooviyeet Yuuniyen Raashiyaan gaafa isheen kollaabse taatu gaafa caccabdu biyyoonni baay'een of danda'anii gaafa irraa ba'anii victory yookaan injifannoon kaapitaalizimii keessumaa warra dhihaatiin deeggaramu aayidooloojiin kun addunyaa irratti olaantummaa argate. Kanaaf liberaalizimii jedhamu kun immoo tiyoorii mataasaa danda'e jechuudha. Mainstream perspectiveidha tiyooriin kun. Mainstream jechuun egaa ijoodha isa jennu sana jechuudha. International political economy keessatti mainstream kan ta'e kan ijoo ta'e kan hangafa ta'edha tiyooriin kun. Keessumaa liberaalizimii wajjin wal qabatee Adam Smith namichi jedhamu economistiin addunyaa kana baay'ee influential ta'e bara 1723 hanga 1790tti kan jiraataa ture. Advocaatorii liberaalizimii ture, free market economy ture jechuudha. Kanaafuu liberaalizimiin kun qo'annoo gabaa wajjin walitti dhiyaata yookaan associated kan ta'u qo'annoo gabaa bilisaatiin jechuudha. Kanaafuu liberaalizimiin kun kanarratti xiyyeeffata. Inni biraa liberaalizimiin kun argumentiin isaa yookaan propagationiin isaa maal jedhaa? Free market systemii jiraachuu qaba jedha. Gabaan bilisaa jiraachuu qaba. Gabaan bilisaa jiraachuun kun immoo tokko
daldalli bilisaa akka inni jiraatuu fi daldalli bilisaan harka mootummaa jalaa ba'ee namoota dhuunfaan illee private sectoriin akka isaan jajjabaatanii sana keessatti hirmaataniif karaa banaa. Isaan qofa otoo hin taane daddarbinsa yookaan free financial and foreign direct investment flow. Inni investmentii biyya alaarraa gara biyya keessaatti, biyya keessaa gara biyya alaatti, akkasumas immoo faayinaansii yookaan maallaqa biyya keessaa gara biyya alaatti, biyya alaarraas gara biyya keessaatti daangaa tokko malee, hudhaa tokko malee akka inni sosocho'uu danda'u. Gabaa bilisaa uumuudhaaf jechuudha. Akka gargaaruu fi filoosofii akkasii qabatee dhufe jechuudha. Egaa akkaataa kanaatiin argumentiin liberaalizimii kun maal jedha? Obstaakiloota kaasuun murteessaadha jedha. Daldala bilisaatti gufuu kan ta'an, financial flowutti gufuu kan ta'an, investment flowutti gufuu kan ta'an kana kaasuun dirqamaa jedha. Kanaafuu barriers warri jennu kan akka taarifaa, kan akka quotaa, kan akka wantoonni garaagaraa limiteeshinii ka'an kun ka'uu qabanii daldalli bilisa ta'uu qaba. Eenyumtiyyuu gabaa addunyaa keessatti, gabaa biyyaa keessattis karaa bilisa ta'een hirmaachuu qaba jedha. Kanaafuu vaaliyuun duudhaa inni hordofudha. Baararii kaasuun jechuudha. Gufuu daldalaa bilisaa kan ta'an kaasuun, gufuu investmentii warra ta'an, gufuu financial flow kan ta'an kana kaasuudhaan bilisa gochuudhaan eenyumtiyyuu kan humna qabu kan danda'u kan keessatti hirmaachuu barbaadu dhaabbatas haa ta'u namni dhuunfaa keessatti akka hirmaatu gochuudhaan wanna kana gabaa bilisaa kanaanii jijjiiruun ni danda'ama waan jedhu irratti xiyyeeffata. Egaa deeggartoonni yaada kanaa, advokeetaroonni yaada kanaa maal jedhu? Free trading yookaan daldalli bilisaa faayidaa guddaa qaba, advaanteejii guddaa qaba jedhaniiti lafa kaa'an. Advaanteejii guddaa qaba. Daldalli bilisaa yoo jiraate tokko, daldalli bilisaa yoo jiraate eenyumtiyyuu gabaa keessatti hirmaachuu danda'a. Kompitiishiniin ni uumamaa jiru. Wal dorgomuun ni danda'amaa jiru. Gabaa keessatti immoo inni kamiyyuu namni kamiyyuu kompitiishinii kana injifachuu kan inni danda'u, kompitiishinii kana keessatti successful ta'uu kan inni danda'u tokko yoo gatii meeshaa hir'isedha jedha. It reduces the prices. Gabaan bilisaa gatiin meeshaa tokko akka inni hir'atu ni godhaa jedha. Kanaafuu namni humna sana qabu salphaatti meeshaa kana bitachuu ni danda'a jedha. Gama biraatiin immoo sadarkaa jireenyaa, kwaalitii jireenya namaa maal godhaa? Ni dabalaa jedha. Improve godhaa jedha. Ol kaasaa jedha. Kan biraa oomishtoonni baay'een gabaa keessa akka jiraataniif carraa kenna. Namni tokko gabaa akka dhuunfatu yookaan oomishti tokko qofti gabaa akka dhuunfatu hin godhu jedha. Kanaafuu namoonni garaagaraa biraandii garaagaraa qabatanii akka isaan dhufanii gabaa keessatti hirmaatan, kanaafuu chooyiziin akka jiraatu, namni filatee akka bitatu. Dirqama ekelee dhiyeessee ekelee irraa qofa bitama yoo hin taane namni filannoodhaan yoo barbaade Mr. X biraa, yoo barbaade Mr. Y biraa, yoo barbaade Z biraa deemee filannoo mataa isaatiin kaabtu naa ta'a jedhee akka inni filatuuf wider variety of productonni akka isaan gabaa keessa jiraatan godha jechuudha. It contributes to improvement in the quality of goods and services. Kana qofaa miti jedha. Namni tokkummaa gabaa bilisaa keessa sarvaayiv gochuu danda'uudhaa fi kan inni gochuu qabu tokko piraayisiin gadi bu'uu qaba. Lammataa immoo kwaalitiin piroodaaktii sanaa dabaluu qaba. Qulqullinni oomisha sanaa dabaluu qaba. Yoo qulqullina hin qabu ta'ee kompitiishinii keessaa bahuu waan danda'uuf, dorgommii keessaa bahuu waan danda'uuf advaanteejii qaamni biraa qaamni isarraa qulqullinaa fi gatii gabaa gadi xiqqeessee gurguru advaanteejii argachuu waan danda'uuf maal gochuu qabaa? Namni qulqullina oomisha sanaa improve gochuun barbaachisaa akka ta'e lafa kaa'a. Kanaafuu free market economiin, free trading qulqullina meeshaa oomishamuu sana irratti illee gahee guddaa akka inni qabu lafa kaa'u. Kan biraa miti oomisha meeshaalee tokko tokkootiin speeshaalaayiz akka godhu san qabatee namni qaamni oomishu sun speeshaalaayiz akka godhuuf illee karaa ta'a jedhanii lafa kaa'u. Kana qofa osoo hin taane optimum utilization of resource. Resourceonni jiran, qabeenyi jiran sadarkaa fuul ta'etti, sadarkaa guutuu ta'een fayyadamuudhaaf nu tajaajila. Keessumaa lafa, leeber, humna, kaapitaalaa fi akkasumas immoo entrepreneurship ability jiru sadarkaa addunyaatti hamma guutuu ta'e sadarkaa barbaachisaa ta'etti akka nuti itti fayyadamnuuf nu gargaara. Kanaafuu free market economiin barbaachisaadha. Advaanteejii lafa kaa'u. Kana qofaa otoo hin taane egaa comparative advanteejii
akka argannu nu godha jedha. Kompitiishiniin jira jenneerra kompitiishinii keessatti sarvaayiv gochuu namni danda'u kwaalitii piraayisii gadi buusuudhaani. Kanaafuu komparaatiif advaanteejii akka argatu oomishaan tokko pirodiiseriin tokko akka argatuu fi liberaalizimiin gahee guddaa taphataa jira. Komparaatiif advaanteejii jechuun advaanteejii kaampaaniin tokko yookaan biyyi tokko qaama biraarra yookaan biyya biraarraa meeshaa ta'e oomishuudhaan argatu. Fakkeenyaaf televezyiinota piroodaaktii lama fudhachuu dandeenya. LG fi Soonii fudhachuu dandeenya. Amma isaan kun lamanuu televezyiinota. LG'n Kooriyaadhaan kan inni oomishamu, Sooniin immoo Jaapaaniin kan oomishamu. Kanaafuu amma kwaalitii isaa dabaluudhaan piroodaaktii dabaluudhaan gatii hir'isuudhaan biyyi Kooriyaa fakkeenyaa fi yoo sirriitti oomishtee qulqullina isaa eegdee Jaapaaniin caaltee argamte namoonni baay'een kan isaan konsiiyum godhan maali? LG sana konsiiyum bitatu jechuudha. Yeroo sana Sooniin dhiisu jechuudha. Soonii gaafa dhiisan egaa Kooriyaan sun egaa biyyi Kooriyaa suni LG kana oomishuudhaan komparaatiif advaanteejii Jaapaan irra ni argatti jechuudha. Akkaataa kanaan hubachuun hin danda'ama. Yookaan fakkeenyaaf kaampaniin lama iskiriiptoo oomishuu jedhu. Iskiriiptoo yeroo oomishan kana kaampanii Eeni iskiriiptoo qulqullina qabuu fi gatii madaalawaadhaan gabaadhaaf dhiyaatu yoo kaampanii Eerra baay'ee caalchisee kwaalitii fi piraayisiidhaan dorgomee argame kaampanii bii wajjinii wal bira yoo qabamu komparaatiif advaanteejii argachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een piroodaaktii kaampanii oomishu sana konsiiyum godhu jechuudha. Kanaafuu piraayisiidhaan kwaalitiidhaan komparaatiif advaanteejii oomishaan argachuu danda'a jechuudha. Haa ta'u garuu dhiyoo kanatti immoo maal jedhamaa jira? Conventional theory of comparative advantage gara competitive advantage dhufeera jechuudha. Competitive advantage jechuun egaa dorgomanii advantage caalaa argachuu jechuudha. Wal dorgomanii gabaa keessatti sababii competitive sanaatiin achieving advantage jechuudha. Kanaafuu as a result egaa comparative advantage kana keessatti governmentoonni protectionism eeguu keessatti infant industry protect gochuu economy protect gochuu keessatti gahee guddaa akka inni taphatu lafa kaa'a. Inni biraan egaa maarkesizimiidha. Liberaalizimiin kana fakkaata. Maarkesizimiin immoo kan biraadha. Maarkesizimiin keessumaa barreeffamaa fi political philosophy Karl Marx, German philosopher and also sociologist isa wajjin wal qabata jechuudha. Karl Marx irratti ilaalcha Karl Marx irratti xiyyeeffata. Karl Marx egaa maal jedha? Maarkesizimiin controlled and command economy murteessaadha. Economy biyya tokko keessatti akkasumas sadarkaa addunyaa irratti controlled economy yookaan mootummaan kan gaggeessu command economy inni kuni kan mootummaadhaan durfamutu jiraachuu qaba jedha. Social classonni jiran kuni shape gochuu qaban economy biyya sanaa yookaan economy addunyaa social classonni jiraachuun dirqama jedha. Haa ta'uutii jedhe egaa amma maarkesizimiin yeroo baay'ee egaa kaapitaalizimii akka malee himata. Akka malee himata. Kana jechuun tasasa. Maal jedhee tasasa? Kaapitaalizimiin hawaasa lamatu jira. Kilaasii lamatu jira. Bourgeois kilaasii warra qabeenya qaban, warra abbootii qabeenyaa fi working kilaasii jiru, warra hojjettoota, warra dafqaan bulaatu jira jedha. Kanaafuu kaapitaalizimii keessatti hacuuccaan hin jira jedha. Hacuuccaatu jira. Warri abbootii qabeenyaa, warri powerful ta'anii, warra dadhaboo, warra humna isaaniitiin bulan kana ni hacuucu. Kanaafuu kaapitaalistii soosaayitiin baay'ee rakkisaadha. Hawaasa rakkisaadha jedha. Kanaafuu hawaasa rakkisaa kana keessatti global and national income inequality walqixxaatti jedha. Garaagarummaa guddaatu jira jedha. Argumentiin dhiyeessu keessatti egaa addunyaa keessatti egaa warri sooreyyii ta'an parsantiin 20 qabeenya addunyaa parsantii 83 to'atanii jiru jedha. Kanaafuu to'achuu qofa osoo hin taane parsantii 20 warri ta'an kun qabeenya addunyaa galii addunyaa parsantii 83 argatu. Puuristi warri ta'an immoo warri hiyyeessi immoo
parsantiin 20 ta'anii kan jiran sadarkaa addunyaatti sadarkaa biyyoolessaattis inkaamiin isaan argatan qabeenyi isaan qaban parsantii tokko qofaadha. Hammam akka inni ulfaataa ta'e ilaaluu dandeessanii yaadde kan hammam akka garaagarummaan jiru hubachuu hin danda'ama. Kanaafuu kaapitaalistii soosaayitii namoota muraasa fayyadu namoota baay'ee garuu miidhuudha jedha. Kanaafuu perpetual inequality jira. Garaagarummaa, walqixxummaa, diinagdee walqixxummaa, galii walqixxummaa aangoo hin jiru achi keessa jira. Rakkoo guddaatu jira. Kanaafuu kanatu wanti ta'uu danda'a waan ta'eef mootummaan sana hambisuudhaaf komaandii ikoonoomii hordofuun isa barbaachisa jira. Gama biraatiin immoo exploitation of labor shows no sign of lessening. Kana jechuun hacuuccaan warra hojjetoota humna namaa saamu akka barbaadanitti taphachuu jechuudha. Kanaafuu hir'achaan jirutti dabalaa jira malee hir'achaan jiru jedha. Daa'imman hojii humna isaanii olii hojjisiisuu akkasumas immoo slavery, child slave labor isaan kunis dabalaa jiranidha hawaasa addunyaa kaapitaalizimiidhaan gaggeeffamu keessatti. Kanaafuu capitalist system, global capitalist system kun instability keessa jira akkasumas immoo violent, volatile, toxic jedha. Kanaafuu tasgabbaa'ee hin jiru jedha. Kanaafuu inni kun immoo financial speculation, profit making irratti malee hawaasa fayyaduu irratti, hawaasa tasgabbeessuu irratti, gabaa tasgabbeessuu irratti, ikoonomii improve gochuu irratti warra humna isaanii dafqa isaaniitiin bulan kana gargaaruu irratti hin xiyyeeffatu jedha. Kanaafuu saamicha irratti xiyyeeffata waan ta'eef isa kana hir'isuudhaaf immoo common type of economy hordofuun murteessaadha jedhee lafa kaa'a jechuudha. Inni arfaffaan egaa structuralism theory jedhamuun theoriin kun egaa vaariyaantii yookaan kan maarksizimii irraa yaada fudhatee ka'edha. Haa ta'uuti garuu yaada achirraa haa fudhatu malee maarksistii qofarratti analysiisii xiinxala maarksistii qofarratti kan hundeeffamee hafe miti. Sana qofarratti kan daanga'ee hafa miti. Kanaafuu maal jedhaa structural problem jira. Jalqabumayyuu caaseffama rakkoo caaseffamaatu jira. Rakkoo caaseffama siyaasa dinagdee addunyaatu jira jedha. Kanaafuu isa kana diagnosis gochuun isa kana xiinxalanii qoratanii qoranii bira ga'uun murteessaadha jedhee lafa kaa'a. Kanaafuu maal jedhaa sociologist approachii fayyadamuudhaan xiinxala sociologistootaa fayyadamuudhaan egaa siyaasa dinagdee addunyaa kanaa ilaaluu barbaada yookaan hubachuu yaala. Siyaasa dinagdee addunyaa kanaa ilaaluu barbaada. Kanaaf structuralistoonni maal irratti xiyyeeffatu? Gabaa inni jedhamu kun social vacuum bakka hawaasni hin jirretti uumamuu hin danda'u. Keessumattuu biyya kamirrattuu gabaa wanni jedhamu kun bakka hawaasni hin jirre, bakka kutaaleen hawaasaa hin jirretti biyya kam keessatti iyyuu ta'ee hin beeku. Gabaan jiraachuudhaaf dirqama hawaasni jiraachuu qaba. Kanaafuu isa sanatu murtaa'uu qaba jedha. Kanaafuu maal jedhaa social, economic and political forceonni kun dhaabachuu qabanii isaan qofa otoo hin taane regulate ta'uu qabu. Kana qofa otoo hin taane preserve gochuu qaban, eeguullee qaban jedha. Kanaaf interestii isaanii kana social economic forceonni, social force jennu hawaasa, economic force kan jennu gabaadha, political force kan jennu state isaan kun egaa walitti dhufaniitu combinationii kanaan jiraatu. Regulationiin isaan gidduu jiraachuu qaba. Isaan kun immoo hariiroo isaanii kanas preserve gochuu qabanii, eeggachuu qabanii jedha. Kanaafuu ammallee jedha egaa akkuma armaan dura dubbadhee filoosofiin structuralismii yaada maarksizimii irraa qooddate qaba. Achirraa ka'ee dhufe waan ta'eef maal jedhaa amalli yookaan liberal economic systemiin fiicharii inni qabu jedha. Tokko garaagarummaa jira jedha. There is a structural problem. Rakkoo caaseffamaa jira jalqabumaayyuu jedhee lafa kaa'a. Kana jechuun jedha center periphery waan jedhu jira jedha. Center jechuun egaa giddu galeessaa fi periphery jechuun immoo caalaa fi fiixeerra kan jiru, irraa fagaatee kan jiru. Warra ikoonomii kontirool godhanii waa hunda kontirool godhanii jiranii fi warra immoo fagoo jiran jechuudha. Kana jechuun warra fakkeenya tokko isinii kenna. Warra bishaan
dhugamu qabanii fi control godhanii jiranii fi warra copha warra bishaan qaban sanarraa dhufuun jiraatan jechuudha. Kanaaf center preferee jira. Center preferee lafa jirutti immoo dependency jira, hirkattummaan jira jedha. Global North fi Global South. Global North jennu kun warra guddatanii fi Global South immoo warra hin guddanne guddinarra jiran jechuudha. Kanaafuu ani inequality jira in terms of trade and investment exchange irratti garaagarummaa jira. Senteroonni poolisiin isaan baasan, caasaan isaan diriirsan, filoosofiin isaan kaasan, murtoon isaan dabarsan hirkattummaa warra guddinarra jiranii yookaan developing nations warra jennu sana kan ittuu hammeessudha malee walqixa hin laalanii jedha. Kanaafuu global northonni fi global southonni unequality structural problem jira. Rakkoo caasaa walqixa hin laalletu jira. Investmentiin biyya keenya dhufuu fi biyyoota gurguddoo biyyoota guddatan dhaqu tokko miti. Garaagarummaa guddaa qaba. Gara keenyatti investmentii dadhabaa kan naannoo irratti dhiibbaa godhu qilleensa irra jijjiirama qilleensaatiif sababa ta'antu dhufa. Achi garuu biyyoota guddatan keessa warra dhaqan investmentoonni jajjaboo fi warra naannoo irratti dhiibbaa hin finne akkasumas immoo jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa hin finnee fi warra kwaalitii guddaa qabantu dhaqa jechuudha. Kanaafuu egaa center periphery structural problem in developed jedhamee qoodamee jiru kun jedha. Teesisii Prevish Singer jedhamudha. Isaan kun egaa barreessitoota, qorattoota, beektota Laatiin Ameerikaati. Yeroo baay'ee center periphery tiyoorii kana isaantu inni jedha. Isaan kun akka malee yaada sana criticize godhan jechuudha. Kanaafuu advocate kan godhani new pattern of development based on industrialization, import substitution and protectionist policy irratti kan hundaa'e jiraachuu qaba. Haala kana sirreessuudhaaf tokko misooma paatarnii, new patternii haaraan yookaan poolisii haaraan adeemsi haaraan dhufuu qaba jedhu. Inni kunis immoo industrialization irratti kan hundaa'e. Industirii babal'isuu fi inni kun immoo maal ta'uu qaba? Import substitution. Meeshaalee biyya alaarraa gara keessaatti galchan biyyuma keessatti oomishuudhaan substitute gochuu qabna through industrialization. Akkasumas immoo home country warra jiran yookaan industiroota biyyattii keessa jiran protect gochuudhaan eeguun ni danda'ama. Haala kana jijjiiruun reverse gochuun ni danda'ama jedhanii lafa kaa'u. Inni shanaffaan egaa hegemonic stability theory dha. Hegemonic stability theory kuni hybrid theory jedhama. Hybrid theory jechuun yaada garaagaraa walitti sassaabbatee achirraa yaada ergifatee theory hundaa'e jechuudha. Kanaaf hybrid theory kun yookaan hegemonic stability theory kuni elementoota merkantaalizimii irraa fudhatee qaba, liberalizimii irraas waan fudhatee qaba, marxismii irraas waan fudhatee qaba. Garuu haa ta'uuti sana erga fudhatee waan kana walitti fidee kondensi godhe immoo closest association isaa itti dhiyeenya kan qabu merkantaalizimii waliin. Kanaafuu yeroo baay'ee fudhachuun hin barbaachisu. Sababiin isaa merkantaalizimiin maal akka ta'e ilaalleerra, liberalizimiin akkasumas marxismiin maal akka ta'e kana ilaalleerra waan ta'eef fageenyaan sana isintu dubbistanii bira ga'uu dandeessu. Inni ja'affaan egaa developmental state approach dha. Mootummaa misoomaa isa jennu sana limaataawii mangist kan jedhataman sana jechuudha. Developmental state approach egaa keessumaa rakkoowwan dinagdee biyyoota addunyaa guddinarra jiran keessatti uumaman bara 1980 keessatti isaan kanaaf deebii kennuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf tarkaanfii fudhatame jechuudha. Gama biraatiin vaariyaantii yookaan amala merkantaalizimii kan qabu of keessaa jechuudha. And also keessa seensummaa mootummaa cimaa ta'ee fi akkasumas fayyaa ta'e ikoonomii keessa akka jiraatu kan deeggarudha jechuudha developmental state approach kun. Kanaafuu mootummaan achi keessatti tokko the process of structural transformation caasaa dinagdee sana sirreessuudhaan transform gochuu jijjiiruu qaba jedha.
tokko immoo kallattii dinagdeen sun itti deemuu qabuu fi akkasumas tarkaanfii dinagdeen misoomni dinagdee sun ittiin dhufuu qabu yookaan ittiin socho'uu qabu kana mirkaneessuu fi gaggeessuu qaba mootummaan jedhee lafa kaa'a developmental state jechuudha. Fiicharoota garaagaraa qaba, amaloota garaagaraa qaba developmental state kuni. Tokko mootummaan jabinaan ikoonoomii gidduu seenuu qaba jedha. Kana jechuun mootummaan keessa seenuu jechuun public ownership resourceota jiran dhuunfachuu fi bulchuu otoo hin taane ikoonomii sana sirreessuudhaaf keessa seenuu qaba jedha. Instrumentoota garaagaraa fudhachuudhaan, tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaan mootummaan ikoonomii sana tasgabbeessuun yookaan ijaaruun barbaachisaadha. Isaan kunis immoo tax credits, tax policy, tax creditii akkasumas subsidies diggoomaa kennuudhaan gargaarsa fi meeshaalee biyyaa gabaa alaarraa gara keessaatti impoorta ta'an fidaman kana to'achuudhaan ikoonomii keessa seenuu danda'a jira. Inni bira existence of bureaucratic apparatus bulchiinsa waan kana maaneej godhu waan karoorfame kana galmaan ga'u diriirsuu caasaa kana diriirsuudhaan mootummaa maal gochuu qaba? Hoogganuu qaba jedha. Inni kun immoo wanti karoorfame misoomni karoorfame kuni karaa qulqullinaa fi jabina qabuun karaa cimaa ta'een akka inni hojiirra oolu gargaara jechuudha. Inni biraa existence of active participation and response of the private sector to state intervention. Hirmaannaa saffisa si'aawaa ta'ee ni jira. Akkasumas immoo dhaabbileen dhuunfaa private sektoroonni dhuunfaa yeroo mootummaan ikoonomii keessa interviin godhu kana respoonsii kennanii deeggaran wajjin dhaabbatan jechuudha. Gama biraan regime legitimacy built on developmental results. Legitimacy jechuun fudhatamummaa jechuudha. Kanaafuu mootummaan sun hawaasa biratti fudhatama argachuudhaaf egaa maal gochuu qaba? Misooma sana keessatti bu'aa argamsiisuu irratti hundaa'eetu. Kana jechuun mootummaan yoo bu'aa argamsiise hawaasa biyyattii keessa jiru ni deeggara. Akkasumas immoo karaa si'aawaa ta'een misooma keessatti ni hirmaata. Hirmaachuu qofa osoo hin taane bu'aa argamellee equitable karaa ta'e karaa haqa ta'een haqa qabeessa ta'een akka qoodamu fayyadamu inni godha jechuudha. Kanaaf inni kun core feature of developmental state jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana gabaabaadhumatti tiyoorota siyaasa dinagdee addunyaa ilaaleerra. Tiyooronni kun immoo argumentii mataa isaanii yaada mataa isaanii qabanii meerkaantaalizimii ilaalleerra, liberalizimii ilaalleerra, maarkizimii ilaalleerra, structuralismii ilaalleerra, hegemonic theory ilaalleerra, akkasumas immoo developmental state approach ilaalleerra. Isaan kunis immoo yaada mataa mataa isaanii akka qaban hubanneerra jechuudha. Gabaabaadhumatti egaa ijoon dubbii isaanii, ijoon qorannoo isaanii fi ilaalchi isaanii maal fakkaata isa jedhu kana gadi fageessitanii akkasiin hubattan kabajaan isin affeera. Dabalataanis gaaffii yoo qabaattan wanti isiniin galle yoo jiraate comment section irratti kutaa commentii irratti barreessitanii gaafachuu ni dandeessu. Sana qofa osoo hin taane yaada keessan barreessitanii telegiraama irratti sanyii akkaadaamii kan jedhu jira waan ta'eef karaa sanallee quunnamuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechaa ammas irra deebi'ee wanti nuti isin yaadachiisu sanyii akkaadaamii subscribe gochuudhaan, comment gochuudhaan akkasumas immoo notification batanii click gochuudhaan cuqaasuudhaan akka isin hordoftan yeroo viidiyoo haaraan sanyii akkaadaamiitti upload ta'u salphaadhumatti argachuu ni dandeessu jedheen isin taasisa. Sanyii akkaadaamii keessanii sanyii akkaadaamiin hamma danda'etti yaada keessanii fi akeeka keessan akka isin argattaniif akka isin hubattaniif tattaaffii guddaa godha. Kanaaf bira dhaabachuu hin dagatina. Sagantaa biraan haga deebinee wal arginutti nagaan naa turaa.